addunyaa jibbamtoota ana malee namni addunyaa tanarra hin jiraatin jiru ani isinii dhiiseetiin jira jechuudha. Hin boohu akka gantutti heewway waaddu ani dhugaa irraan jira. Dhugaa kanammoo bakka dhugaan jirtutti naafni baha nagayaan jiraadha. Qiyaama wal argine. Nagiin rabbii guddaa bakka irraa daawwatan maratti isin biraa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya qaqqaalii kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Viizinii kan isinii waliin turre taasisu ammoo ani Diinaawol Ahmadii jidduu tanatti dhimma wayiitiif addaan bannee turre ammaan tana ammoo bifa haariyaan haala addaatiin walitti deebineeti jirra. Warreen chaanalichaaf haariyaa taatan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon ammoo akka namoota hedduu bira dhaqqabduuf laayik sheer godhuuf hin dagatinaa. Yaada keessan ammoo akkuma kanaan dura sanitti koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Qophii ta'e guyyaa irraan tanaatiin dhimmoota jajjaboo haala tibbana deemaa jiru wantoota lubbuu nama keenyaa gaaga'aa jiranii fi akkasumas sadarkaa biyya teenyaatti illee haala warwaraansa yookaan ammoo lola dhiyeenya kana dalachuudhaaf dorrobaa jiru irratti bal'inaan kan waliin irraa mari'annuu fi turtii irra taasifnu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib godhuun viidiyoo daawwachuu eegala. Dhiyeenya kana akkuma waliin argaa jirru sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti sababoota adda addaatiin lubbuu ofii galaafachuun baramaa ta'aa waan dhufaa jirtu fakkaatti. Akkuma beekamu yoo xiqqaate torbaanuma tokkoon dura intaltii shamarreen jabduun boonii jaatan jedhamtu akka tasaatti viidiyoo gabaabaa waraabdee lubbuu isii galaafachuun isii ni yaadatama. Kanaan durallee namoonni yeroo adda addaatti lubbuu isaanii galaafachuudhaaf sooshaal miidiyaa gubbaarratti dhaadachaa turaniiti jiran. Garuu ammoo kan isii kun waan akka malatti gartee naasuu namatti ta'ee fi namoota hedduu onnee cabseedha. Amma immoo isiidhaan booda namoonni biraatis sababootuma adda addaatiin nuti siif ajjeefnaa akkasii maaliitu heddummachaa dhufte bifuma wal fakkaatuun biyyoota Arabaatii fi ijoolleen bakkoota adda addaa daleedulleen akkasitti ifajjisaa jiranii jechuudha. Jidduma kanatti haboonii ammoo hedduu dhageettii argatee maaliif viidiyoo waraabdee gadhiistee xiqqollee nama sooshaal miidiyaa gubbaarratti beekamtii qabdu waan taateef san dhageettii argatee poolisiin magaalaa Finfinneellee dhimma irratti qorannoo taasisaa jiranii. Garuu ammoo sanummaanuu wanti hedduu gartee salphise haala isin itti ajjeefamte sanii bu'aan isiin mataa isiitiif yaadasii viidiyoodhaan waraabdee ibsattee ifajjeefte jechuudha. Kanaan dura qananii addunyaadhaa yookaan ammoo haati warra artistii Andu'aalam Gosaa bifuma wal fakkaatuun duutee turte ajjeefamtee turtellee jechuudhaaf nama dhimmitisii kuni dhimmi san garuu ammoo hanqa artistii Andu'aalam Gosaadhaa aartii Oromoo keessaa guutumatti baasee aadaa fi safuu uummata Oromoo bakkee Oromoon itti wal geessu hundatti kan hirmaanne godheeti ture jechuudha. Garuu booniin isaaniirra wanti isiin fooyyee qabaatteen viidiyoo waraabdeetiiti akkanaa anaati jiru addunyaa tana jibbee isiniif dhiiseeti jiraatte ifajjeefte jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun ammallee Hamzaa Ibraahimilleen intarvii miidiyaa Soofuu Marii wajjin erga taasiseen booda as deebi'ee addunyaa tana jibbeetiin jira ifiin ajjeesaa maal jee viidiyoo waraabee ture jechuudha. Duba dhimmi kun namoota hedduu biratti sodaa uumeeti jira. Namoonni biraallee gartee akka waan wanti kun shayxaanaan vaayirasiidhaan daddabartu takkatti anis lubbuun ifajjeessanaan jette maal isanitti himmachaa jira. Dhageeffadhaa. Sadarkaa kanaaf wanti nama gootu akka faaratti sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaa jechuun ablee qara lamaati. Ablee qara lamaa abbaan beeku coomatti hin murata abbaan hin beekne immoo maal godha ifiin galaafata laal. Sooshaal miidiyaa namuu gaa bilbila harkaa qabaa. Addunyaan yeroo dijitaalaati namni hundinuu ni fayyadama. Waan fayyadamtu tana keessatti ammoo sooshaal miidiyaa harkaa qabdu kanaan lubbuu tee galaafachuu caalaa jireenya kee ittiin fooyyeffachuudhaa fi akkasuma ittiin barachuu itti waa barsiisuu irratti yoo xiyyeeffatte jijjiiramni keetillee guddaa addunyaadhaaf illee bu'aa guddaa buustee dabarta jechuudha. Namni keenya sooshaal miidiyaa kan fayyadamaa jira. Fakkeenyaaf amma TikTok irratti yoo hallaaltan taate ajendumatti xiqqaa tokko haa ajendaan ka'u san nama macheessee nama maraachee hanga namni gartee jechoota namaarraa hafuu dadhabee if galaafatu nama ga'a. Kana hundaaf sababa kan ta'u jalqabeenyu abbitti. Ati immoo fakkeenyaaf lafaa kaatee anarra akkasittiin ole waan akkanaatiin nyaachaa ole uffata akkasiitiin bitadde makiinaa akkanaatiin bitadde mana akkanaatiin qabu maaliin qabeettee waan sooshaal miidiyaa irratti deebistee paarsanaalii waan jireenya keetii wajjin wal qabatu miidiyaa irratti qooduu eegallaan haasinni kee heddummaate. Laal follower heddummeeffannaa jira ilmi namaa followeraa fi as gubbaarraa waan adda addaa agartee waan fokkottu hedduu dalaga follower heddummeeffachuudha. Follower heddummeeffattu kun kallattiidhaan maali adawwiitee diina kee namoota guyyaa kufaatii teetii namoota guyyaa du'a keetii eeguudhaaf seera tattaanirra guddaa isaanii paarsantii 90% 10 qofa namni nama kanarraa waa baradha jee nama hordofu. Ati ammoo kolkolee namni waa takka irraa hin baranne taanaan maal sirraa barataa paarsantiin dhibbicha ta'e suutuun adawwiitee jechuudha diina keeti.
warroota kufaa ta'ee guraaf jalatti taa'u jechuudha. Duba jalqabaati lafaa kaatee ogaa jireenya kee achi gubbatti gadhiiste namni waan adda addaa siin jaa jechuudha. Waan adda addaa nama mataa kiyyaa wanti na qunname osoo hin taa'ee miidiyaa irraa soo namni wayii koomentii jalatti gartee waan hin taane jecha negatiiva barreessaa ture. Nama kana mee afi biloo hin godhu jeetiin ol baasu. Ogaan ol baasu maal naan jee diinaa ol keenya barsiin jaaladha akkuma ati koomentiitti jalaaltee asirra ol baastuufiin gartee waan san barreessaa ture follow na godhaa ji'inii jee. Laala gartee namni koomentii jalataa akkas jecha lafee simuru san sinichaa jiru kuni ati nagartu waan ta'eef waanuma fedhe sinja sagalee isaatis hin dhageessu mee harkaan barreessaa. TikTok irratti illee beekamtii kasiin qabu abbaa kana abbaa san hin beeku waanuma fedhe sinja ati jecha namaa san gallaallaan mataan kee shiish ta'uusaa waan afaan qabne jechuudha. San hundaa kan sababa ta'u eenyu sii mataa keeti hoggaa waa dalaydu waan jireenya keetirraa achi bee dalagi ilma namaa aarsuudhaaf takka ilma namaa gammachiisuudhaaf takka ilma namaa maal godhuudhaaf hin hojjetin jireenya kee harka namaatti cin kanneen sigalee fi jireenya kee dabarsitee namatti cin kanneen abaluu jireenya kee laaqee isinii jireenya kee laaqee warra koomantiin na arrabsee warra maaliin na arrabseen san boodarra ifumaa harka keetiin akka ati haadafitti dhooyitee ifra raaftus taasisti jechuudha. Jalqaba wantummaa natti godhuu qabduu maali jireenya keetii miidiyaa addaan achi baase miidiyaa namni hundinuu ni fayyadama bara. Garuu irra guddaan namoota booddee gartee haada fudhatanii muka horaa jiranii kuni warroota gartee nama gammachiisuudhaaf takka ammoo ni jiraami nama wayii aarsuudhaaf nama wayii garaa gubuudhaaf waa dalagan jechuudha. Dhimmitii amantii keessattuu dhimmitii amantii dhimma safuutiif gartee sabaa fi siyaasaallee irraa dhiisa. Dhimmitii amantii dhimma baay'ee sensitiiviiti. Waa'ee amantii irratti wanti ati dabaltuus hin jirtu, wanti ati irrastuus hin jirtu, wanti ati nama ibsitullee hin jirtu. Duraan callooyitee lafa kaamte siidaa tokkosuma fudhattee deemta. Siidaa baannaan ammoo cal jetteeti darsa qeebattee kasaa deemta malee taa'eetiin amantii tana kaanii fi fedhutti kaanii fi beekutti gartee interpreet godha jettee gartee yoo haala lafaa qabu taate wallaahi gaa dhugaa dubbachuudhaaf namni si libs godhuu danda'a ilmi namaa. Sigalee maaliif waan kanaatiitu waan addaa waan ati uumtee miti waan si dura waggaa hoo meeqa dura uumamee addunyaa tanarra jiru waan ilmi namaa akkuma jirtu itti fayyadamee ittiin jiraachaa ture addunyaa tanarraa deemee jechuudha. Ati irra dhuftee seera guddaa addunyaan gartee ittiin bultu akka qaama tokkootti ittiin jiraachaa jirtu kana ati dhuftee karaa biraatti ni hiikaa akkaan fi fedheen godhaa wantichi irra jiru san kijibaa wanti as jiru san ammoo dhugaa maal maalii walitti baxaabbatoo eegallaan ni kuttaa miti ni kuttu. Kana kasa qochiisu eenyu abbaa kana abbaa saniin beeku. Sigalee saniif wanti ati godhuu qabdu maali takkaffaa irratti dhimma amantii irraa qusatu guutumatti baay'ee dhimma amantii keessaa amantiin abbaa qabdi sheekan gurguddaa waggaa 30-40-50 ilmiidhaan gartee umrii isaanii guutuu fixaniitu jira. Isaaniitu waa'ee amantii uummataa ibsaa uummatallee barsiisaa yoo dogongorrillee jiraate isaaniitu wal sirreessa malee wallaalaan maayyimiin tiktok gubbaarraa gartee foloora adawwii wali qabatee adawwii isaa sun gubbaarratti gartee waan fedhe diddigu if halaafuudhaan irratti waan takka wanti inni bu'aan inni uummataafis buusu mataatiif illee buufatu takka hin jirtu jechuudha. Dhimma siyaasaati. Dhimmiti siyaasaa akka durillee yoo ta'uu baatte ammallee xiqqoo nama hin himachiisaa jirti. Hagari ilaal siyaasuma tanaaf hoggaatti kannan akka waan gartee kataamni rabbu'etti qabee ganamaa galgala gulfaan. Yoo namni tokko siyaasaa inni deeggaru san deeggaruu baate namichi san kallattumaan diina kiyyee lafa kaayyata. Yoo inni siyaasaa inni deeggaru san deeggare immoo fira kiyyee qaataa jechuudha. Kunillee dogongora. Siyaasaa yaada keeti, yaada namni uume, yaada itti amante, yaada namoonni garee takkaa gartee itti amanii waliin hojjechaa jiranidha malee waan akkasitti qarriffaan qabatanii miti ni jijjiiramtillee boru jijjiiramuu malee. Saniif sooshaal miidiyaa irratti walumaa galatti dhimmoota sensitiivii ta'an dhimmoota lubbuu namaa galaafatan irraa namni keenya yoo qusate hedduu bareeda. Yoo san ta'uu baatte boodara lubbuu ta'e hoggaa galaafatte namni biraa takkallee namni siif wabii ta'u hin jiru jechuudha. Lubbuu ta'e kadhabu soma qofa maatii ta'e qofa gadda gartee ati ifii ta'eeti bocoltee achi boodeef galaafattee maatii ta'e irratti deebisteen umrii isaanii guutuu mudhiin cittee maatiin ta'e akka hin taane ta'anii jireenya addunyaa kana akka jiraataniif sababa taataa jechuudha. Saniif yoo dhiiste ofirraa nama wajjin dorgomoo yoo dhiiste hoo abaloo haanaa arkuu abaloo haanaa dhagahu abaloo haa garaan gubatu yoo dhiiste hoo jireenyi maka jiraadhu bakka adumate sanii alatti illee bara wanti itti beekaman hedduutu jira bara. Sigalee wantoota amantiitiin alattis jireenya kee dhuunfaa gartee arra sanii nyaadhee rachiin bulee rachiin ciisee uffata akkasii carqii akkasiin bitadhee alattis wanti biraa wanti hojjetan hedduu jira. Sigalee addunyaan sooshaal miidiyaa kana akka ajaa'ibaatti irraa fayyadamaa jirti namni keenya ammoo miidiyaa itti fayyadamaa jira. Miidiyaan itti fayyadamu bira kutee maal godhu jira lubbuu isaaniillee galaafachuu galee jira jechuudha. Walumaa galatti waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti gartee namoonni adda addaa sheekanii fi hayyoonni gurguddaallee yaada isaanii bal'inaan kannaa jiranii isin ammoo namoonni na daawwachaa jirtan sooshaal miidiyaa hoggaa fayyadamtan waa irraa barachuu qofaaf fayyadama. Yookaan ammoo yoo barattee barnoonni siigee waa barsiisuudhaaf itti fayyadami. Saniin ala ilma namaa gammachiisuudhaaf ilma namaa aarsuudhaaf waan adda takkaa gartee dalagee ittiin beekameettee
lubbuu ta'e galaafachuun sirra hin jiraatuun isin jaa. Walumaa galatti horfoonni guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaatti waliin daawwachaa turre kana fakkaataa qopheessee isaan diinaa wala Ahmadiin ture warreen haaree taatan ammaan tana gattuu qaa sabiskiraayib godhaa maayitanii ta'uu hin dagatinaan isin jaa. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessanuu jiraadhaa.